Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenyaa bakka jirtan hundumaatti nageenya rabbii isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe akkamiin yuutuubii irraa galii argachuu akka dandeenyu isin agarsiisnaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa isaati kun kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadii jedhee itti fufaa. Kanaaf warri sabiskiraayib hin godhin jirtan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa akka taatan kabajaan isin affeerraa. Amma gara barumsa keenya irratti dabarra. YouTube irraa karaa nuti galii argachuu dandeenyu karaa bebbeekamaa karaa gurguddaa sadiitu jira. Kana waliin ilaalla karaa sadan kun maal maal fa'aa akka ta'an isin biraan geenya jechuudha. Inni kan biraan immoo YouTube chaanalii jalqaba qabaachuutu nurraa eegama. YouTube irraa galii argachuun jalqabeen dura jechuudha. Kanaaf jalqaba YouTube chaanalii kana akkamittiin banachuu dandeenya kan jedhullee isteeppiidhaan isin agarsiisaa jechuudha. Akkasuma immoo itti dabalee ulaagaan barbaachisu immoo maal inni YouTube chaanalii argachuu qabaannee booda qarshii argachuudhaaf ulaagaan barbaachisu maal akka ta'e illee tokko lamaan isin biraan hin geenyaa jechuudha. Kanaaf gaafa gara jalqabaatti deebinu karaa sadiitu jira. Karaa YouTube irraa galii argachuu dandeenyu. YouTube irratti gaafa viidiyoo keenya hojjennee ol baasnu YouTube'n nurraa bitaa miti wanta nu ol baasnu sana. Garuu maal godhaa? Karaan tokkoffaan maal godhaa? Beeksisa irratti beeksifataa jechuudha. YouTube Ads kan jedhamu yookiis Advertisement kan jedhan sanatu viidiyoo keenya irratti beeksifata. Akkamittiin gara gadiitti viidiyoo keenya gara gadiitti waan akka barreeffama dhufee irra kan kaa'u jira. Kan skippable gosa garaa garaa qaban numtu aarsiin sun jechaadha malee aarsiidha beeksisa irratti beeksifataa jechuudha. YouTube ofii isaatiin awutomaatikaalii irratti gadhiisaa jechuudha. Karaan lammataa immoo chaanaliin keenya guddatee beekamtii guddaa argatee yoo jedhu dhaabbanni garaa garaa beeksisa irratti beeksifachuu danda'a. Nu wajjin walii galee chaanalii irratti beeksisa akkuma miidiyaa televezyiinii garaa garaa irratti godhamu asirratti illee gochuun ni danda'ama jechuudha. Kun jira fakkeenyaaf yoo beetochi warra diraamaa warra beetochi yoo chaanalii isaanii deemnee ilaalle beeksisa irratti gadhiisu isaan jechuudha. Beeksisu jechaadha dhaabbata garaa garaa wajjin walii galanii. Inni sadaffaan immoo viidiyoo nuti gadhiifnu kanaa piriimiyeemii ta'a jechuudha. Namni viidiyoo keenya kan ilaaluudhaaf kaffaltii kaffalee seenuu qaba. Karaa kireedit kaardii kaffaltii kaffalee bifanni seenuu danda'u YouTube'n haala nuuf mijeessaa jechuudha. Garuu akkas ta'uudhaaf sadarkaa sanarra gahuu qabna. Viidiyoon keenya qophii nu gadhiisnu suni baay'ee jaallatamaadhaa fi hordoftoota kumaan lakkaa'aman hedduu horachuutu nurra jiraata jechuudha. Gara kutaa itti aanutti immoo yeroo dabarru YouTube irraa qarshii argachuu jalqabuuf maaltu barbaachisaa yoo jennee akkuma beekamu YouTube chaanaliin barbaachisa. YouTube chaanalii kana immoo akkamitti banachuu danda'ama kan jedhu diteelii isaa ani isin biraan hin gahaa jechuudha. Isin agarsiisa. Kompiitara irraallee moobaayilaa irraallee baay'een keenya ismaartifoonii irraa fayyadamna waan ta'eef moobaayilaa irraallee akkamittiin banachuu dandeenya jedhullee isin biraan hin gahaa. Kutaa inni itti aanu YouTube chaanalii keenya irratti yeroodhaan immoo viidiyoo hojjennee gad lakkisuu qabna jechuudha. Viidiyoo chaanalii YouTube chaanalii qofa banachuu osoo hin taane viidiyoo namoonni jaallatan viidiyoo nama hawwatu hojjennee gadhiisnee hordoftoota horachuu qabna jechuudha. Akkuma kana immoo ulaagaan barbaachisu maal inni yoo jennee viidiyoo keenya yookiis YouTube chaanalii keenya banannee viidiyoo tapha garaa garaa gadhiisuu erga jalqabnee booda sabiskiraayibarii 1000 yookiis hordoftoota 1000 horachuu qabna yeroo waggaa tokkoon caallee keessatti. Maal gochuudhaaf YPP kan jedhamu jira YouTube Partner Program yookiis paartineerii YouTube wajjin ta'uudhaaf jechuudha. Beeksisa akka inni YouTube keenya irratti beeksifatu gochuudhaaf kana keessa galuuf sagantaa kana keessa galuudhaafi sabiskiraayibarii 1000 nu barbaachisa. Akkuma kana immoo watch hour yookiin immoo sa'aatii waliigala viidiyoon keenya daawwatame yookiis chaanaliin keenya daawwatame sa'aatii 4,000 yeroo waggaa tokkoon caalee keessatti walitti qabachuu qabna jechuudha. Inni kun salphaadha. Akkuma jalqabdan kontentii nama hawwatu gadhiisuu jalqabdan kan salphaatti achiif gochuu dandeessu yeroo waggaatii gaditti jechuudha. Akkuma sana achiif gootanii akkuma sana bira geessaniini appilaayi gochuu dandeessu jechuudha. YPPdhaaf yookiis immoo YouTube Partner Programmiidhaaf akka YouTube'n beeksisa beeksifatee qarshii isiniif galchuufi jechaadha. Maal inni immoo kontentii nuti gadhiisuu dandeenyu maal fa'aadha? Maal gad lakkisuu qabna? Maal gad lakkisuu hin qabnu waan jedhu irratti immoo kun inni maal gad lakkisuu qabna waan jedhu irratti daangaayyuu hin qabu. Oduu, qoosaa, tapha, diraamaa, barnoota, bashannana, odeeffannoo dhimma barbaanne irratti qindeeffannee gadhiisuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo qopheessinee jechuudha. Sagaleedhaan, suuraan walirratti qindeessuudhaan siyaasa kontentii wanta gabaafamu teekinooloojii bakka nama daawwachiisu siyaasa waan fitan irratti gochuu dandeessu jechuudha. Waan keessa jiru irratti jechuudha. Garuu wanta nuti gadhiisuu hin dandeenye immoo jira. Fakkeenyaaf YouTube nama kan biraarraa viidiyoo buusnee sana deebifnee ol baasuun
yakkadha jechuudha.